fuune akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadheessanii dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Pirezidaantiin Feedirii Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii ittaanaa Kuubaa Saalvaadoor Vaaldes waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniitiinis biyyoonni lameen walta'iinsa damee fayyaatiin tajaajila turizimii, barnootaa fi misooma indaastirii sukkaaraa cimsuun akkaataa danda'amu irratti mari'achuu ragaan waajjira ministeera muummeerraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin ittaanaa Kuubaa Saalvaadoor Vaaldes daawwannaa hojii Itoophiyaatti taasisaa turanii jiru. Leenjiin marsaa sadaffaa hooggantoota mootummaatiif kennamaa ture xumuramee jira. Leenjiin mata dureen isaa idaarraa gara miindaa jedhuun leenjiin marsaa sadaffaa hooggantoota mootummaatiif kennamaa ture xumuramuu paartiin badhaadhinaa beeksise. Leenjichi guyyoottan 12 darbanii giddugaloota garaagaraattis kennamaa tureera. Ministeerri Deetaan Ministeera Nageenyaa Obbo Taayyee Danda'anii Itoophiyaanonni dhimmoota biyyoolessaa irratti waliigaltee uumuudhaan adeemsa biyyaa irratti gahee isaanii baachuu qabu jedhan. Mata duree duudhaalee eenyummaa biyyaalessaa keessatti gahee dhaabbilee barnoota olaanoo jedhuun waltajjiin marii biyyoota magaalaa Samaraatti gaggeeffame oole. Waltajjicha irratti Obbo Taayyee Danda'anii haasawaa taasisaniin Itoophiyaanonni dhimmoota waloo irratti hubannoo walfakkaataa qabaachuu irra darbee dhimmoota biyyoolessaa irratti waliigaluu qabu jedhanii jiru. Rakkoo waloof waliif birmachuu barbaachisaa ta'uu kaasuudhaan yuunivarsiitiiwwanis dhimmoota waloo irratti cimuudhaan hojjechuu akka qaban Obbo Taayyeen beeksisaniiru. Yuunivarsiitiiwwan seenaa kan qoratan adeemsa fuulduraa kan akeekan ta'uu akka qaban ibsuun ijaarsa naamusaa fi duudhaalee irratti gahee isaanii baachuu qabu jedhan. Galmee jechoota seera afaan Oromootiin qopheessuudhaaf dhaabbilee sadii gidduutti waliigalteen mallatteeffame. Waliigaltichi Inistituutii Seeraa fi Haqa Federaalaa Yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas Justice for All Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Galmee jechoota seera waggoota 3 keessatti xumuramuuf kan waliigalame yoo ta'u baajanni birrii miiliyoona 10 ramadamuun ibsameera. Galmeen jechoota seeraa kun qophaa'uun adeemsa haqaan ogeeyyii gidduutti hiikaa fi hubannaa jechaan walqabate rakkoo hojiirra oolmaa seeraan kan hambisu ta'uun isaas ibsamee jira. Galmee jechoota seeraa afaan Oromoo qubeessuufis hayyoonni seeraa afaanii fi dameewwan biroo dhimmichaan walqabatan kan hirmaatan ta'uun isaas heeramee jira. Kanaan dura Inistituutiin Leenjii fi Qo'annoo Seeraa Oromiyaa kitaaba galmee jechoota seeraa afaan Oromoo Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiikuu qopheessuun eebbisiisuun isaanii yaadatama. Awaardi Irreechaa sanbata xiqqaa dhufu adeemsifamu ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsi laatame. Sagantaan kun dhaabbata qindeessaa Special Event Naafsiinii fi giddugala qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin waloon kan qophaa'edha. Awaardiin Irreechaa marsaa lammaffaadhaaf gaggeeffamu kun gosoota 3 akka kennamu kan ibsame yoo ta'u, isaanis namootaa fi dhaabbilee gama guddina seenaa, duudhaa fi aadaa Oromoo guddisuudhaaf hojjetame gosa sirna gadaatii yoo ta'u, akkasumas namootaa fi dhaabbilee nageenyaa gaanfa Afrikaatiif tumsan gosa nageenyaa jalatti kan badhaafaman yoo ta'u, dhumarrattis gosa tola ooltummaatiin namootaaf dhaabbilee waan qaban irraa namootaaf qoodaniif beekamtiin akka kennamu ibsameera. Sagantaan kunis bakka hooggantoonni mootummaa olaanoo abbootiin gadaa fi keessummoonni kabajaa argamanitti gaafa guyyaa 15 ji'a 3 bara 2016 sa'aatii 11 irraa eegale mooraa ministeera raayyaa ittisa biyyaa waajjira Itaamaajoor Shuumii keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Dhaabbatni Naafsii Special Event Organizer giddugala aadaa qorannoof qo'annoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin waliin ta'uudhaan awaardii Irreechaa Awaardiin Irreechaa yeroo lammaffaatiif kennaa jirra. Bara kana bakka 3tti baafnee kennina. Inni duraanii sirna gadaa irratti sirnuma gadaa kana dhaloota keenyaaf kan gahan kan aarsaatti kaffalan dhaabbileen namoonni dhuunfaa baay'eetu jiru. Kaategorii isa duraa keessa jara galchina. Isa lammaffaa keessa immoo irreechi nageenya waan ta'eef namoota akka gaanfa Afrikaatti biyyattiin akka nagaa taatuuf kan aarsaa kaffalan dhaabbileen jiru jara achi keessa galfanne. Inni sadaffaan tola ooltummaadha.
Oromoon hammataadha kennaadha sana irratti argina kanaaf akka biyyattiitti akka Itoophiyaatti namoota dhuunfaas dhaabbilees ituu qabanuu ituun qabaatiin waan qaban irraa lammii ofiitiif qoodaa jiran sana jala galfanneerraa. Oduu biyya alaatiin ammoo Israa'elii fi Hamaas waliigaltee waraana dhaabuuf guyyoota 4 turuu gahuun gabaafamee jira. Akkaataa waliigaltee kanaatiin roobii har'aa irraa eegalee guyyoota 4tiif waraanni akka dhaabatu dhalattoonni Israa'el Hamaasiin butaman 50 ta'an akka gadi lakkifamanii fi Israa'el hidhamtoota Falasxiin 150 hiikuudhaaf kan waliigalan ta'uun isaa ibsamee jira. Kana malees gargaarsi namoomaa magaalaa Gaazaa kan waraanaan marfamtee jirtu akka qaqqabus waliigalaniiru. Lammiileen Israa'el 200 ol ta'an Hamaasiin butamanii jiraachuun kan tilmaamamu yoo ta'u, Israa'elis gama isheetiin haleellaa walitti fufiinsaa gaggeessiteen hanga yoonaatti dhalattoota Falasxiin 1,300 ta'an ajjeeftee jirti. Lammiileen Israa'el 2,000 ta'an Hamaasiin butamanii jiraachuun isaa kan tilmaamamu yoo ta'u, Israa'elis gama isheetiin haleellaa walitti fufiinsaa gaggeessiteen hanga yoonaatti dhalattoota Falasxiin 13,000 ta'an ajjeeftee jirti. Deeggarsi namoomaa Gaazaa irraa addaan citee saffisaa fi waarinaan akka itti fufuu fi rakkooleen jiran mariin akka furaman biyyoonni miseensa garee BRICS waamicha dhiyeessaniiru. Biyyoonni garichaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereeziin kan hirmaachisee marii waraana Israa'elii fi Hamaas irratti xiyyeeffate gama maarsariitiitiin kaleessa gaggeessaniiru. Marichaan booda biyyoonni miseensa ibsa waloo baasaniin yeroo ammaa haalli namooma Gaazaa hedduu yaaddessaa ta'uu ibsanii biyyoonni miseensa garichaa haleellaan lammiilee nagaa Filisxeemii fi Israa'el irratti raawwatamu yakka waraanaa ta'uu heeruudhaan gochicha balaaleffataniiru. Haaluma kanaan waraanicha hordofee nageenyii fi mirgi namoomaa lammiilee ugguramanii eegamee haal duree tokko malee atattamaan akka gadi lakkifaman gaafatanii jiru. Bu'uuraalee seeraa fi sadarkaa idil-addunyaa waraana Israa'elii fi Hamaasiin miidhaan qaqqabee qaama walabaan akka qoratamuu fi itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafachuus Aviin gabaasee jira. Bu'uuraalee fi seera sadarkaa idil-addunyaa waraana Israa'elii fi Hamaasiin miidhaa qaqqabaa qaama walabaan akka qoratamuu fi itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafachuun ANI'n gabaasee jira. Seerri mirga namoomaa idil-addunyaa akka kabajamuu fi lammiilee naannawaa waraanatti argamaniif deeggarsi namoomaa akka dhiyaatus gaafatanii jiru. Rakkoo jiru mariin furuu fi nagaa buusuudhaaf akka hojjetan biyyoonni miseensa BRICS waamicha dhiyeessanii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.